deeggaruudhaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gamtaan Afrikaa gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken ergaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti dabarsaniin gareewwan lamman waliigaltee irra gahuu isaanii akka tarkaanfii gaarii ta'etti ibsanii kaaba Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaa fi yaalii addaa gamtaan Afrikaa taasisee jajaniiru. Bilinken itti dabaluudhaanis waliigalticha fiixaan baasuudhaa fi sochii gamtaan Afrikaa fuula duratti taasisu Yuunaayitid Isteetsi akka deeggarsa ishee kennituufi ibsanii jiru. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees gama isaaniitiin waliigalteen irra gahame walwaraansa waggoottan lamman darbanii fi taasifamaa ture xumuruudhaa fi tarkaanfii isa jalqabaa akka ta'e ibsaniiru. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohammad waliigalteen taasifame kun naannoo Tigraay keessatti nagaa, nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuudhaa fi kan gargaaru ta'uusaa ibsaniiru. Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed waliigalticha ilaalchisanii ergaa dabarsaniin mootummaan isaanii waliigalticha hojiirra oolchuudhaa fi qophaa'aa ta'uusaa ibsanii jiru. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan maricha irratti kan hirmaatan Ambaasaadder Redwaan Huseen jeequmsa sana hunda irraa fagaachuu qabnaa turre, ittisuus ni dandeenyaa turre jedhanii erga gubannee booda akka irraa baranne nan amanaa jedhaniiru. Bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa waliigalteen nagaa kun amma danda'ametti hariitiidhaan hojiitti hiikamuun isaa barbaachisaadha jechuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Dhibeen Iboolaa Yuugaandaa keessatti babal'achaa adeemaa jiru erga magaalaa guddittii biyyattii Kaampaalaa keessatti argamee booda biyyoottan ollaa Ugaandaa akka of eeggannoo cimaa taasisanii dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n hubachiisee jira. Daayiriktarri WHO Tewodiroos Adaanoom ibsa gaazexeessootaaf kennaniin akka jedhanitti erga vaayirasichi magaalaa Kaampaalaa keessatti mul'achuun isaa baramee asii namoottan 17 irratti argamuu isaa himaniiru. Dhukkubichi magaalota namoottan heddummatanii keessa jiran keessatti argameera jechuun carraan inni ariitiidhaan namarraa namatti darbus bal'aa akka ta'e kan dubbatanii Dr. Tewodiroos Adaanoom aanaaleenii fi biyyoottan naannoo Ugaandaa atattamaan of qopheessuun isaanii barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n gargaarsa yeroo muddamaa kanaan dura ramadee doolaarii miliyoonii 5 irratti dabaluudhaan qibxata dheengaddaa doolaara miliyoonii 5 fi qabxii 7 ramaduu isaa Dr. Tewodiroos ibsuun isaanii beekameera. Vaayirasiin Iboolaa akaakuu Sudaan jedhamee beekamu Yuugaandaa keessatti argamuun isaa erga ministeera fayyaa biyyattiitiin fulbaana 20 bara 2022 beekame as namoonni 150 vaayirasichaan qabamanii namoonni 61 naannoo magaalaa Kruger Sidroopitti argachuu isaanii beeksisanii jiru. Reenfi namootanii gara lixa Johannesburgitti argame kun kan namoottan karaa seeraan alaatiin albuuda oomishuu irratti hirmaatan akka ta'uu danda'u kan ibse poolisiin Afrikaa Kibbaa roobii kaleessaa reenfi 19 argamuu isaatii fi kamisaa irraa ganama immoo reenfi namoottan 2 argamuu isaa ibsee jira. Warreen karaa seeraan alaan albuuda naannoo sanatti zaamaas jedhamee beekamu warqee baasuu irratti hirmaatan waan meeshaa waraanaa hidhatanii bal'inaan socho'anuu fi gareen tokko garee biraatii wajjiniin waan wal loluu fi poolisoota biyyattiitiif akka rakkisaa ta'e hanga'oonni poolisii naannichaa ibsaniiru. Namoottan karaa seeraan alaatiin hojii oomisha albuudaa kana irratti bobba'an caalaan isaanii godaantota biyyoottan ollaa Leseetoo, Zimbaabuwee fi Moozaambiik irraa gara Afrikaa Kibbaadha kan akka ta'e Yuunaayitid Isteetsii fi yommuu guyyoottan 6 hafanitti pirezidaantii Joo Baayiden roobii kaleessaa galgala magaalaa Waashingtan DC keessatti bakka buufata baaburaa irraa haasaa taasisaniin warreen bu'ii filannoo hin fudhanne Ameerikaa karaa jeequmsaa irra kaa'aniiru jedhaniiru. As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America. Yeroo an as dhaabbadhee jiru kanatti kaadhimamtoonni waajjira Ameerikaa hundaa fi bulchaa kutaatiif, koongiresiidhaaf, abbaa langaa muummee fi ministeera dhimma alaatiif of qopheessanii dorgomaa jiru. Garuu bu'ii filannoo keessatti hirmaachaa jiranii fudhachuudhaaf qophaa'u miti. Kun Ameerikaa keessatti karaa jeequmsaati. Kun waan addaati. Baayiden haasaa daqiiqaa 21f taasisan kana keessatti pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin filannoo bara 2020tiin wal qabatee balaaleffatanii jiru. Miseensonni paartii Riippaabilikootaa tokko haasaan Baayiden taasisaa jiran kufaatii imaammata paartii Dimookiraatotaa irratti ilaalcha namoonni qaban jijjiiruudhaaf jechuun isaanii ibsameera. Bu'iin filannoo ammaa pirezidaantii Baayiden waggoottan 2 dhufan keessatti imaammata hojiirra oolchuudhaaf karoorfatanii bakkaan ga'uudhaaf murteessaa akka ta'e himamee jira.
akka tilmaamni bakkeewwan sagaleen itti kennamurraa bahaa jiran agarsiisanitti kaadhimamtoonni paartii Riippaabilikaanotaa sagalee caalaa argachuudhaan mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesii mo'uu danda'u. Suntaanaan immoo imaammata paartii Dimookiraatotaa hojiirra oolchuun ulfaataa ta'uu danda'a jedhame. Marii araaraa Afrikaa Kibbaa magaalaa Piretooriyaa keessatti geggeessameen xumuruu isaanii kalabsan pireezidaantii Naayijeeriyaa duraaniif hoogganaa jila gamtaa Afrikaa olaanaa araaricha adda durummaan geggeessaa ture Olusegun Obasanjoo turan. Waliigaltee gareelee lameen gidduutti mallatteessame akkanatti labsan. The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities as well as to systematic orderly. Gareeleen lamaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiran waraana gidduu isaaniitti gaggeessamu dhaabuudhaaf akkasumas tartiima yookiin tarsiimoo sirna qabeessa wal simataa fi waliin qindaa'aa ta'een hidhannoo hiikkachuu fi seeraa fi seerota iddootti deebisuu fi tajaajilawwan iddootti deebisuu fi danqaa tokko malee gargaarsi namummaa akka dhaqqabu taasisuu fi nageenya namootaa nagaan yookiin siviilii keessumaa dubartoota ijoollee fi gurmuulee biroo miidhamanii fi miidhaaf saaxilamanii eeguuf kanneen biroo irratti walii galanii jiran. Waliigalteen kun akka loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay qawwee lafa kaa'anii fi humna biyyaatti makaman raayyaan biyyaalessaa Itoophiyaa immoo naannoo Tigraay tiksuutti deebi'u taasisa. Walamantaa dhaba gam lameen gidduu jirurraa kan ka'e qaama waliigaltichaa isa kana hojiirra oolchuun ulfaataa ta'uu malaa jedhu ogeeyyiin. Gareeleen lameen haasaa jibbinsaa walwaraansa waggoota lamaaf geggeessame sana daran ammeessaa ture dhaabuufis waliigalanii jiru. Hordoffiin to'annaanii fi hojiirra oolfama isaa mirkaneeffachuun gurmuu gamtaa Afrikaa olaanaadhaan akka geggeessamu beeksisan Obasanjoon. Ibsa waa'ee araarichaa karaa marsaa intarneetii dhaabbata Refugee International jedhamuun qophaa'e irratti kan dubbatan pireezidaantiin gurmuu mirga namoomaa Tigraay Solomoon Mazgabu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliigaltee tolfame sammaa kana kabajanii hojiirra oolchuu qaban jedhu. Unfortunately, Abiy is determined, and his main motive going to this negotiation, as he has demonstrated for the last 2 years, is buying time. Kan nama gaddisiisu Abiy akka deemsa waggaa lamaa keessatti agarsiisetti kaka'umsi isaa fi kan inni itti cichee deemu yeroo bitachuudha. Amma dadhabbiinonni waan jiraniif danqamee jira. Nammaa deemsa sirna qabeessa. Qaamonni humna jabaa qaban itti hirmaatanii jiran. Kanaaf ani abdii guddaa irratti qabaachuu baadhuyyuu nammaa kun jalqabbii gaariidha. Jalqabbii baay'ee gaariidha. Sababaan isaas eenyu maal jechaa akka jiruu fi eenyu maal gochaa akka jiru addunyaan ilaalaa waan jiruufi. Kanaaf akkan yaadutti dhiibbaa haga tokko ni qabaata. Ammallee waanuma lafarratti ta'aa jiruun ilaalama. Abiyyi yeroo bitachuu itti fufa. Yeroo bitachuu yaalu. Ammaan booda carraalee akkanaa qabaachuu danda'u isaa mirkaneessee himuu hin danda'u. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa kennaniin waliigalteen kun Itoophiyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf bu'uura guddaadha jedhanii jiru. Mootummaan isaanii waliigaltee sana hojiirra oolchuudhaaf akka cichee jirutu dubbatan. Walwaraansa waggoota lamaaf geggeessame sana keessatti humnoonni Itoophiyaa humnoota Tigraay loluudhaaf deeggarsa waraana Eertiraa irraa argataa turan. Kanaaf mootummaan Asmaraa jiru waliigaltee kan akkamitti ilaala kan jedhu yaaddoo kaasee jira. Abdullaahi Alakee dhaabbata Refugee International jedhamu sana keessatti falmaa gameessa Afrikaa bahaaf kibbaati. Lola kaaba Itoophiyaatti geggeessame kana keessatti dhiibbaan Eertiraa kan akka hin jirretti lakkaa'amee bira taramu miti jedhu. I think that is probably one of the weaknesses of this peace process, the way it's structured. I mean, I can appreciate the wisdom behind it. Part of it was like... Tarii kun dadhabina akkaataatti deemsi marii araaraa sun caaseffamee ta'uu mala. Jechuun koo ogummaa dudduuba hojii kanaa jiru nan dinqisiifadha. Qaamni deemsa kanaa tokko. Eertiraa achi baasanii akka Abiyyiin of danda'ee marii kanatti hirmaatu itti dhaga'amu taasisuufi. Garuu balaan inni qabu Abiyyi haala qabatamaa lafarra jiruun yoo ilaalamu oolmaa Asmaraatu irra jira.
waraanni isaa dadhabee jira. Loltoota haaraa fo'amii fi milishoota irraa kan hafe humnoota hedduu hin qabu. Kanaaf ejjennoon hawaasii addunyaa keessumaa Yuunaayitid Isteets fudhatte tarkaanfii ulfaataa ogummaa cimaa gaafatu fudhatte. Humnoonni mootummaa Itoophiyaaf gareen riphxee loltootaa Tigraay jalqaba waggaa kanaarra wal waraansa dhaabuuf walii galanii turan. Garuu gara baatiilee 5 eega turanii booda agayya dabre. Waggaa 2 dura ta'ee gaarii ture. Haa ta'uutii nagaadhaaf barfateen jedhamu har'as taanaan jalqabbii gaariidha. Akka ilaalcha kootti tokkoffaa yeroo tokko dippiloomaasiidhaaf jedhanii fakkeessuudhaaf itoo hin ta'in rakkoon uummata gamaa gamanarra ga'e kun duuti ilmoo namaa kun gaaga'umsi qabeenyaa kun hundumtuutti dhaga'ame waan barreeffame sana hojiirra oolchuudhaaf qaamni lamaanuu walamantiidhaan qulqullummaadhaan dhugaadhaan nagaadhaaf socho'uutu isaanirra jiraata jedhee yaada. Ammaaf qaamni lamaan hirmaachuun isaanii sirriidhumaan haa ta'uuti qaamni biraa kan marii wal fakkaataa waliin gaggeeffamuu jirutu jira biyya kana keessa. Rakkoon kan jiru naannoo Tigraay qofaa miti. Of course naannoo Tigraayitti wanti ta'e baay'ee kan itti saalfannu nuti hundumtuu hambisuu too dandeenyu sanatoon hambisiin hafuun keenya akka nama lammii biyya kanaa tokkotti ani mataan kootti hin qaanaa namni hundumtuu kan itti qaana'uu qabudha. Haa ta'uuti har'a yeroo ammas teenyaa haasofnu kanatti immoo Oromiyaa dabalatee bakka adda addaatti nageenyi hin jiru. Kana nageenya kana immoo keessatti deebisuu keessatti qaama dhimmi ilaalu hundumaa waliin marii nagaa kana gaggeessu gaariidha kan itti dhaga'ame. Maaliif nagaan bu'uura waan hundumaati. Waan nagaa hin jirtu taanaan waan egeree yaaduu hin dandeessu. Nagaan hin jiru taanaan waa'ee mul'ata biyya tokko gara fuulduraatti harkanfachiisuu, waan guddina siyaasaa, waan guddina hawaasummaa, waan guddina dinagdee dubbachuu hin dandeessu. Bakka nagaan hin jirretti biyyi kun nagaa qabdi jechuun ollaa isheetiif hiikoo guddaadha. Gaanfa Afrikaatiif hiikoo guddaadha. Akkasumas addunyaadhaaf illee hiikoo guddaadha. Addumaan waraana dhaabuuf uummata rakkina adda addaa keessa tureef tajaajila adda addaatiin dhaqqabuudhaaf naannolee saba waraana kanaa waggoottan lamaan darbaniif darraa hamaa keessa turan tajaajila barbaachisaa ta'e akka argataniif akkasumas uummatti naannoo rakkoo kana keessa jiru uummata biyya kanaa wajjin tokkummaadhaan waliigalee akkuma armaan dura ture jiruusaa itti fufuudhaa fi ibin gaanfa Afrikaatti illee nagaa waaraa buusuudhaaf waan guddoodha jedhee yaada. Dhimmi nagaa dhimma qaama tokko lamaa miti. Kutaa qaama biyya tokko nagaan hin jirtu yoo taate akka waliigalaatti biyyi sun nagaadha jennee afaan guunnee dubbachuun nu dhiba. Maaliif holistik ta'uu danda'uu qaba. Nagaan naannolee hundumaa jiraachuu danda'uu qaba. Rakkoon naannolee hundaa keessa jiru akkamittiin furamee biyyi kun biyya nagaa qabeetti akka ta'uu maltu mootummaan irratti yaaduu qaba. Qooda fudhattoonni hundumtiyyuu kanneen naannoo adda addaa keessatti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa kaasanii gaaffii adda addaatiif bosona keessa jiran qabsaa jiran dhaabbileen siyaasaa qooda waraana waloo ta'uu fi waraana kana keessatti firri fi firri yerootti wal waraanu abbaa fi ilma yerootti wal waraanu gocha akkasitti raawwate gocha akkasii kun immoo gocha badaa ta'uu seenaan kun immoo hin cufama kan jedhamu abdiin uummanni Itoophiyaa qabu abdiin firoonni Itoophiyaa qaban baay'ee cimaa ta'uu fi tokkummaa fi walabummaa Itoophiyaa warri barbaadan hundi isaanii kan itti gammadan ta'uu isaatti kan natti dhagame. Akka biyyaatti humni lama osoo hidhate yeroo tokkotti immoo ka'ee mootummaa wal dhiiga dhangalaasan keessatti galuu waan dandeenyuuf kun ofuma isaatiifuu nageenya itti fufinsa qabu uumuudhaaf carraa uuma. Tigraay miseensa Federeeshinii Itoophiyaa ta'uu yookiin immoo Tigraay qaama Itoophiyaa ta'uusaa ifatti ibsee jira. Kuni nageenya itti fufinsa qabu Itoophiyaa keessatti akka uumamuuf carraa banaa jechuudha. Kanaan booda boqonnaan kun cufamee boqonnaan jaalalaa, boqonnaan badhaadhinaa, boqonnaan tokkummaan itti galmaa'ee biyya waloo haala gaariitti eegaa jiru ta'eef hojjetame beeksisaan natti tola. Yaa jijjiirama fida jedhee yaada. Jijjiiramni sun garuu kan nama hundumaa kan dhuunfateetu ta'e beeksisadha jedhee yaada. Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina. Hariiroon Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu Ameerikaadhaaf yaaddoo olaanaa ta'ee itti fufee jira. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan akka jedhanitti. Chaayinaan baay'ee adda taate waggoota dhiyoo asitti hoggansa Shii Jiinping jalatti mul'atteetti. Biyya keessatti caalaatti ukkaamsaa, biyya alaa keessatti caalaatti gara jabeessa ta'aa, yeroo baay'ee immoo dantaa fi safuu keenya irratti rakkoo ta'aa jirti. Keessattuu kun Taayiwaan ilaalchisee mul'ataa jira. Chaayinaan tokkummaan akka milkaa'u gochuuf tooftaa dirqisiisaa ta'eef tarii
dhumarratti mala gama humnaa akka fayyadamtu agarsiiftee jirti jedhan Bilinkan. Kun dhimma Ameerikaa qofa yaaddessu miti. Garuu biyyoota addunyaa maraa fi yaaddoo guddaa qaba. Hammi baay'ina daldalaa guyyaatti kallattiin Taayiwaan keessaa darbu dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa inni geessisu guddaadha. Rakkoon uumamnaan keessattuu indastiriin meeshaalee sibiilaa fi sibiila hin taane oomishan kan Taayiwaan waan barbaadan waan hin arganneef jecha jeeqama uumamuun haalaan miidhamuuf jiru. Seera hariiroo Taayiwaan qabduun ibsi walii ba'an 3 fi mirkaniin yeroo jahaatiin kan qajeelfamte Ameerikaan imaammata Chaayinaa tokko ta'e irratti kutannoo qabdii jedhan Bilinkan. Beejiing humnaan waan tokko dirqisiisuuf akka hin yaalne bakka garaagarummaan jiru karaa nagaan furmaata argatuu fi qabatamaan bu'aasaa itti argitutti akka deebitu abdiin qaba. Jechuudhaan Bilinkan dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira. Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid